gatii meeshaalee meeqaa buna sukkaara akkasuma ammoo tuyyuu majlisa arabiyaan sadarkaan isaa akkasuma qarshiin isaa meeqa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaana sooleen qoodiin baqa xiraattanii gaafilee namoota hedduutu taheetu jira. Torbee takka keessatti jechuudha. Torbee takka dhimmi si mudatee rakkoon fedhi si mudatee gammachuun fedhi si mudatee torbee takka yoo badde akkasuma ammoo hawaasni waan addaatitti si ilaala. Tokkoffaa irratti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu fi torbee tana keessa meeshaa namaa geessuu hin dandeenye sababa torbeen tuni ta dhuftu doon tahin ta lufti isinii galaa jiraami kan dabre malee ka dhufaa jiru miti. Maaliif jennaaniin namni meeshaa geessuu hin danda'u jettee viidiyoo kan kee arginee jedhani ani sababa jechuudha rabbiin akka fedhe deema isinii galee abbaa fedhetuyyuu akka fedhetuyyuu taha baadiyaa waan tureef jecha isinii galee sababa sanii fi achillee gaddeebinaan keessummaa qaba haala kanaan babbade meeshaa namaa viidiyoo waraabuu akkasuma mootuyyuu akkuma isinitti himee jedhe walirratti narratti baay'ate malee ani bitus hin dhiifne hojjetus hin dhiifne geessullee hin dhiifne ni geessallee ni ergallee ni bitallee hojii kiyya jechuudha haga rabbiin inshaallah wa ta'ala fayyaa naa kennee jireenya kiyya isinii galaa jira miti. Kanaaf gabaabamatti namootiin meeshaa barbaadan akkuma duraanititti gammachuu fi miira duraanitiin koottaatii ajajadhaa isiniin jedha ani jechuudha hojii kiyya waan taheef namootiin yeroo hedduu isinii ibsee jira ni beeytan ni hubattanii makiinaa kiyyaan isinii geessa seetan amma makiinaa hin qabu akkuma keessan luka rabbiin naa kenneen deemee barbaadee bite isiniif geessaa isiniin jedha hanga naannaa eessatitti geessitan warri jettani jidduun kana kolfisiise daa'imatuyyuu ani ol jedhee jennaanin doydina dhukkubnaanin waan kaameraan bira dhaqu seetee gattette sanii fi of kolchaa isiniin jedha hanga jechuudha danda'ame hanga naannaa Finfinneellee ni geessina isiniin jedha hanga naannaa Finfinneellee ni geessina. Namootiin tokko ammoo maallaqa ufiitiin namaa geessanii warri eewlaayinii hojjetanii kajettanii fi kuni dubbii sobaati dhugaa jirtu isinitti hima fakkeenyaa fi ufii kiyya fudhaa asii hanga Finfinnee maallaqa xiqqishuudha dhugaa meeshaan baay'ee yoon ta'ini akkamitti yoo naan jettani makiinarra yoo feetan akkasuma kan biraallee hisaaba tiraanspoortiitiin kaffaltii haga si gaafatan ni feeta xiqqaadha kontiraata yoon tahini akkasitti bilaasha jechuun ni danda'ama garuu kontiraanni ka kontiraataati anis jechuudha namoota hedduu meeshaa isaanii hin kontiraatu isinii galee meeshaa xixiqqaa yoo tahe makiinaa ummata hawaasa irraa fi keessatti nam lama wal qoonnee akkuma nama jechuudha meeshaa biyya jijjiirataa jiruutitti kaartooniin ashayne akkamitti ashagamu akkamitti akka saansinu isinii hojjadhee jiraallee viidiyoo isiniin jedha. Kanaaf alhamdulillah amma deebi'ee dhufee jira hojjechuuf illee hanga ammaa qophiidha. Namoonni bunaa fi sukkaara nagaafattan dhugaa dura bitaa jira torbee tokko amma jechuun torbee tokko baadiyaa ture achi galee guyyaa 3 guyyaa 8 har'aan 9 jechuudha. Guyyaa 9 kana gabaa dhaqee hin binne gandarraa bite isinii galee anillee bakka tokko bitadha uumaa kiyyaayyuu torbaan kana keessatti yoo xiqqaate ramadaanni waan dhufaa jiruuf sukkaarri yoo birrii 30 dabalin bunni 100 yoon dabalin hin daballe kanaaf gatii isaa dhaabbata adda baasee isinii himuu hin dandeenye tilmaama nammoo hin tahu dirqama bitee addaan baasa kunoo har'aayyuu jechuudha meeshaa namaa geessuuf uffadhee uffata jijjiiradhee ka'ee na o'ee jennaanini jaakettii ofirraa fuudhee isiniin jedha meeshaan angeessu meeshaa aadaati maliktiin ergaa isinii himee jira kallattii 3 hin geessa isiniin jedhee jira meeshaa ergamu xixiqqaa yoo tahee jedhe haati naageessi yoo hin jenne makiinatti erga kuni aadaa biyya keenya keessatti dirqama wanna ummanni hawaasni ittiin jiraatu tokko jedhe lammaffaa irratti ammoo tuyyuu tiraanspoortiin geessa tiraanspoortiilleen salphaadha meeshaa sanirra kaffaluu meeshaan yoo guddate akkaataa meeshaatiin dhiifama bilbilatuyyuu bilbilame meeshichuma san jechuudha ka amma ergine. Hello silkiin dalagaammoo mashiitti bilbila kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa ergine kara silkiin hin hojjetu jedhanii walumaan bilbillee laallaa carratu walirra fide jechuudha haala sadiin erga jedhe irratti isinii deebi'aa mucattii irra bilbilee ka'ee gabaabamatti haga bilbilli waamuu haala sadiin ergaa tokkoffaan akkasii lammaffaan ammoo haala imalaatiin sadaffaan ammoo tuyyuu masmarri qabamee jira jetti yeroodhaaf inshallah wa ta'ala ni dalaga. Sadaffaan ammoo meeshaan guddaa yoo tahe meeshaaleen gugurdaani makiinaa kontiraatiin fe'ama
kallattii afuriyyuu meeshaan xixiqqaa tahee makiinaan kallattii san jiraannan laxafiillee ni fe'ama. Laxafii jechuun kontiraatarra qixxee jechuun makiinaa dhimma ofiitiif asii achi deemu. Fakkeenyaaf Adaamaa fe'a haa jennu makiinaan kun Adaamaa yookaan har'a yeroo hedduu jechuudha warri Adaamaa haala saniin irra caalaa fe'an. Makiinaan Adaamaa keessaa asii amma fakkeenyaaf Shaashamannee Hawaasaa kana wantoota hedduu akka abukaadoo, shunkurtii waan adda addaa fe'ee deema. Isa achi gaddee buusan qullaa karaa kana bakka feete buusisiifatta. Garuu isinii galaami walaakin yoo asirraa 10,000 fakkeenyaaf ka fe'u taate hanga achi yoo kan fe'atu taate ammoo 5,000 6,000 hir'atu mala. Haala sanillee ni feena meeshaan mana guutuu yoo ta'e ammootuyyuu kontiraata ni feena. Laxafiin sun ammoo chaalenjii hedduu qaba. Chaalenjii jechuun nama dhiiraa malee dubartiin waliin deemuu hin dandeettu. Tokkoffaa halkan fe'uu mala, lammaffaa karaa si bulchuu mala, sadaffaa irratti ammootuyyuu sa'aatiin laxafii sanii inuman beekamuu isiniin jedha. Kanaaf inshaallah wa ta'ala lakkoofsicha makiinichaa jechuudha amma meeshaa ergaa jirudha. Elo bakka bilbilli isii qabameedha masmarri taargaa maamu qofa qabadhuuti kootu. Ayyee ishii ayyee kootu ka akkasii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama isiniin jedha irra bilbila hedduu isinirra kaasee jira. Itti aansuni meeshaa haala kanaan ergaa bunaaf soo gadammoo akkami ergitaa uffata xixiqqoo warri jettan maliktiin ergu. Kana transportii qabadhee bakka dhihoo taananiin surprise miti gammachuu maatii bira isinii geessa okay. Maatiin isinii erga namoota waan kana waliin hojjennuun isinii erga isiniin jedha. Kanaaf warri jechuudha meeshaa bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya nagaafatta yeroo hunda duwwaa 978157275 WhatsApp Telegiraamaan heloo jedha. Imoon inuma na ulfaateyyuu imoon dhugaa rabbiiti isinirraa kaasaan jiru. Ma jennaan kijiban deemu imo kamii deebisee kamiin dhiisamee ufumaa keessanii natti hima isinii galee. Kanaaf akkasitti haala sanii rakkadhee mee adarraa keessan wanni isin gootan ammootuyyuu viidiyoon kiyya hanga laallamuu dhiise turee jira. Like subscribe gochuun akkasuma immoo waliif share godhaa hiriyoota keessanii. An torbee tokko baduu hin qabu. An torbee tokko jechuun biizii tahee fi innis qabamee biizii ta'uu hin qabu laallamuu qaba. Hamileen nama jalaa cabdi. Namni dadhabuu jira, yaadan dhiphatu jira. Rakkatu jira isinii galee mucattii yaalaa jira mucattii bilbileen adide. Kanaaf miseejii barreessaa fi isinitti haasa'ee geesse. Kanaaf haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri ajajachuu barbaadanillee ajajadha. Meeshaan dhugaa rabbii dabalaa jira majliisnu dabalaa jira jedhanii gatii hagammaa nuuf hin himne yoo gatii himanii jedhan viidiyoon hojjedha hagam hanga dabalee amma dhageettanii gara hundaayyuu anjattu isin jettuun bakka maatii kiyya keessa kiyya naf fakkaatan wama amma bakka dhagahee amma argee jechuudha waan isin fayyada osoo hin buliin hin oolin isin himuuf jarjara isinii galee. Kanaaf inshaallah wa ta'ala hanga meeshaa nama fiffee jechuu wal jala fi'ee narraa hir'atutti nattiin aarina viidiyoo angadhiisu like share subscribe gochuun rabbiin qophii ramadaana illee nagahaan ittiin nu haa ga'u. Isiniin jala isin jaaladha isin kabaja viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa fayyaan faaya Oromoo koo guutuu.